Kadana karane jennaan immaa kee fi arafaate tura keessa ayye. Ini Oromoo kanatti Oromoon burjaaja sore dhiise malee. Hoogganaa jira nuun jedhe. Garee jara akkamitti yaada jira. Yaa hoogganaan jira. Ma hoogganaan jiru maami kakuma. Wal ammoo Oromoo kanarra jechuu barbaadde. Ana dhaggeeffadhu dhugaan siima abdii bilisummaa ana biraa ji'ame wattii ji'amu na biraa ji'ame gadi bahee biyyatee na biraa qabame obboleessa kiyyaa min biyya kakkaanitti qabamee fi kibbaa fi sobinaan ta'u dhugaan itti Muhammad Abdallah miskiina waliin ta'uusin anati dhaggeeffadhu. Yaa amantaa yaa amanuu baatta dhagaye bolesso. Yaa amantaa yaa amanuu baatta dhagaye. carraa naa kennee raggata. Dubbii bareedaa nuuf Muhammad Isaa tumuratu umar. Jarraa kun fayyadamaa dhaggeeffadha. Umaraa bitatu miti qabadhu. Gobora dubbataa umaraa bitatu miti qabadhu. Raggata dhaggeeffadha naaf isin illee wal biyyenna nama kabajaati kabaja wal biraa qabna raggata ana dhaggeeffadha mootiin irra qabachiiti. Ati nuti biyyatee abbaan fedhee magaalaa tana keessa nutti dhaadatee sihii biyyatee kuturoo rarraaftee sirra jeebdu kan dhugamsiiftu miti. Abbaan fedhee nutti dhaadatee tu dhugamsiiftu dha dhaggeeffadhu kijiba akkanaa dhiisu. Wallaahi billaahi akka tabdii bilisummaa qabsiise. Rabbi tanfiiqadha garuu miskiina sababa keeti dhaggeeffadhu. Miskiina sababa keeti na dhaggeeffadhu naafaan dubbatini. Miskiini sababa keeti waliin dhayinsiifani maana mallee bitanne garagara. Miskiini sababa keeti waliin loli. Nagaa nafaa kan kee gubaa kan taa'aa. Dhuunfaatu miskiini akkam akkamaa fufta. Lola nama dhuunfaatu akkamitti miskiini wallaa. Aboora dhaggeeffadhu lola nama dhuunfaa. Uma afaan ibsa dubbadha. Mamad muhiti kabaddu me mamisha. Umar me muhiti kabadda yero takka haja waiti. Na dhaggeeffadha. Bila gari Umar atillee koy artisti Umar Bukar koy atillee. Muhammad Abdallah illee carraan qabdu koy. Umar Wollooti carraa kenninee dubbadha. Yoo kabaja mana namaa eeguu qabeettan. Umar furatu obsa. Nan dubbadee jarrafadaa kabaja sirti naa kenna. Na carraa naaf kennan. Muhammad achiraan deebitee ani yaa dubbatu koy. Ani dhaggeeffadhu ani har'a boruus Umar Wollooti an dhugaan sitti hima. Garuu an miskiinni hamiidha mujaan jiru ati haasonni afaan kan kee keessaa bahu wallaaltota of hin biyanne kan meediyaa kanarra jeemee wal lolaa jiru wal tumaa jiru walitti oofaa jirta odoo sababa isaatiin taatee ati goote tahan jenne osoo namni obbiyaa gadi bahee. Ana gisee isin hin jennu abbaan barbaadde waan feete haasa'uu dandeetta waan barbaadde alba'uu dandeetta. Namni nama sodaatee nagaa labsu hin jiru. Digalee lubbuu ati hin qabne ani hin qabu. Atis foonjiidhaan deemta anillee foonjiidhaan deemta. Wallaalan agartee walloo bakka hin buune wallaalan arsii bakka hin buune amataan agartee miskiina nagaa walit goree bishaan walirraa dhugee qabbaneeffatee wal bira taru akka inni wal nyaatu akka inni wal fixu godhaa jira. Kanarratti an akka muzammilitti akka nama dhuunfaa tokkotti wallaahi warabbal kaaba. Dubbii kana dhiisa hin qosinaa gama wallootillee gama nanne. An fakkeenyaaf Muhammad Shurrubbeetiin wallola hin beektan yeroo baay'ee. Anaaf inni yoo wallole akka arsii fi wallotu wallole. Walin lolle ummanni nagaa wajji qaba. Fakkeenyaaf mucaa kana amma dura viidiyoo irraa waraaban. Viidiyoo jarrillee gartee gaafa irraa waraabnu dhadhaan dimne. Igale inni illee waan kana godhe jedhe. Eefa waan kana godhe kuni wanni walloo bakka bu'u hin jiru wanni arsil Muhammad walloo bakka hin bu'u abdiin wanni bakka hin bu'u walloo bakka hin bu'u. Igale kanaaf wanni agartee baay'eellee yoo ofumaa dharraa agartee dharraa guddummaan agartee muka isin barattee tumaan agartanii bara baraan kabajatu itti hin beeku malee waan nama walitti buusu hin godhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muzammilo addu galatoome ulfaadhu. Waan jechuun addu jette yeroo tokko beeyta namni yeroo gari addunyaa wajji deema jennaan namni gad deebi'ee immoo nama wajji deema yeroo ammaatti. Habibi dhugaa dubbachuudha. Nuti amma namoota gugurdaadhaa warri wallole warra quufaa nama lama. Ka wal qabsiisee ka hin qabsiise jedhullee Muhammad tolche jechuu miti. Dhibbarraa dhibbatti galata galata.
dhugaa dubbachuun firummaan kutu. Garuu immoo warroonni hanga ammaa qabalee keessa jiru. Qabalee irraa gara godinaatti hin deemne namni addunyaa dorgomaa jira namni hudduu dorgoma yeroo ammaatti dhugaa dubbachuudha. Guyyaa tokko warroota kalee wallolee keessa miskiinatu dhume malee Abiyyiif Geetaachuu Raddaa taate. Miskiinatu ilma haadha miskiinatu boo'e malee guyyaa tokko namoonni walii ergan namoonni taa'anii haasaan sun du'een beeku miidhameen beeku. Seenayyoo isin gaafata ta'e warra kalee irraa waa baratan. Nama lamaa jecha yeroo mara walii bu'iinsi hudduu kun dhufa. Miskiinni karaa deemu dhumata. Bishaan dhuguu dhaba. Tiifatuu fi dalagachuu dhaba. Yoo deengadda silaa barumsi ilmi kiyya tokkochi qoraanna gurguree isaaf jiraadha lubbuun jette harmeen teenne isa tokkocha na jala ajjeesan ilma tokkocha qabu jette sun namatti hin dhagayamin silaa ilma namaatti hin dhagamu ture. Nuti akka horii wajjin bobbaanu nama fakkeessaa jechuudha. Namni horiirraa wanni adda godheef seeftiweerii mataa jijjiirachuu barbaachisa. Jawwalli Chaayinaa nu bira keettee seeftiweerii jijjiira. Namni akkamitti mataa ofiin jijjiirra? Maammadin qabsiise jechuun nama kennami gabbayee ammallee natu qabsiise akkas godhe biroo dhiirri iciitii nyaattee erga qabsiifte xumuruu qabde goote wanni bayee jedhama. Amma achi garuu Muhammad Abdallah nama si jaalatu nama si kabaju hiriyyaa si dhiyaatu. Gaafa hiriyyaan kiyyas waa balleesse Muzammiliin dura yoon dhaabatin ani hiriyyaa keeti miti nama si sobu malee. Gabbaatee amma achi abdii qabsiise abdii akkas godhe maali qabsiisuu jechuun biyyuma Arabaatirraa gale miilan dhufe miilan deebi'a. Na eeggadhu dubbii takkatti qofa xumura. Ammallee warri wallollee abdii tokkocha qabame Muhammadiif abdii wallole. Wanni hawaasni wallolee hin jiru. Bro nuti yeroo mara waa akkuma mucaan amma jedhe kabajaa hudduu kabajnaa waggaa waggatti. Maal nurraa eegama namoota gugurdaa kanarraa. Ofii immoo teennee bakka gaarii teennee hiyyeessatti akkamitti yeroo mara dhagaa darbina. Kun nurraan eegamu ijoollee wallollee dhugaa dubbachuudhaaf waan akkanaa dhibbaan dhibbatti ka'umsa hudduutii jecha huddurraa ka'ee ammallee ka'umsi. Kottaa ajandaa natti babal'isaa jirtan. An kana irraa yeroo tapha dhaabbatuun qabu obboleessa. Mama dhagaye siima. Ila obboleessa kiyya wal jaalanna wal kabanya. Gaafa ati sirrii hin jirre immoo sirrii hin jirtu siin jenna. Qabsiisuu dandeettaa dhimma isin jidduu jiru an Muzammil hin beeku isintu wal beeku. Garuu eefa qabsiifte gabbaatee akka hawaasni lama wali bu'u an ebaluun akkas godhe jechuun hundo gongora keeti. Feetuna jaaladhu feetuna jibbe an adiisitti. Fakkeessee hin jiraadhu an akka nama. Dogongora kana dhagaye siima. Dogongora kana sirreeffadhu amma boodaaf. Amma wanni na dhagaye Muzammil. Wanni si dhaga'u takkan jiru. Kaayoon kee guddaan agarte miskiina wal nyaachisuudha. Namni ka wal qabsiisu haarayaati qofti suudii keessaa nama qabsiifte guyyarraa wal qabsiisaa walaa barnamne. Buufaan dha'u garuu miidiyaa gubbarra ba'e hawaasa lama ka garte dura wal dhabdeen jidduu jiru garte wal nyaachisuuf hin haasa'u. Wallahi lazim an abba laal sitti hima. Walaa walloo walaa arsii ija takkaan laalaan. Ammas walaa walloo walaa arsii hujii ittiin qabu hujii na wajjin qaban. Hin beekun nan beekan saayiboo. Akka dhuunfatitti agarte amaama shurrubbee yaamee ture. Wallaahi warabbal kaabu. Wallamne waa'ee micattee 70,000 isin as jala barreessitan kanarratti. Si galee dhimma dhuunfati kun dhimma an arsii bakka hin bu'u amaama shurrubbeen walloo bakka hin bu'u. Nama dhuunfaa takkatu wallole. Akkanumatti gowwaa taatanii bara baraan agartanii miskiinuma karaa deemu akka waan agarte nama massaaraa qabatee jiru wayii booji'anii miskiina fidanii muka hudduu dhiibaa iyyisiisuun isheen biroo nu salacha'eera. Oppilinki godhame nu jibbisiiseera wallaahi lazim an amma osoo jechuu osoo danda'e miilan biyya kana keessaa fiigee baafadha. Nama jettee akka nama bar nama jiraa dhiira qabee obboleessoo bar dhiirri dhiira yoo qabde
bar qabamuu isaa yoo beekteen ajjeestu bar si galee isin nama dhiira bar dhiira qabee muka hudduu kaayu bar wallahi lazim wallahi guutuun si keessaa iyya namni kumni 40 halkan achi bulee sun guutuun. Abdi meenatti qaraasisaa har'a sheekota fida. Awa abdi. Wallahi billahi ummanni kun maa kolfa budaan dhuguban nu keessa jirti. Akka gaafsaniitti takkaa of jaalataa hin jiru. أنا رجعي أنا مبارك مسمى في شيء ما بيانسكين سايو دب مزمير كيكون يقول داريو كي شمر بودا شمر وان تايف كي يروبا إبي تانا ونورا نكفال شيء سليرو تكتوكو كشمر أكو يوسف نبرنا مالك كفال شيء بودان كيا ما ون نكتب سجيب بيسو كمان ما بيان فاسكين سايو أبلغ كمان ما بيان سن بقول ليه أنا ما يصير رابع ما جتان بقول نكيس ay kawama ba Qur'ana be kain karabar amma ki yawani na rawo jate we da waitira karani yana hati fa amma ki fiyati fata yo masan tkaye yiti abu e bada jet hati fata e bada jet ma ki wayo jette ante ma ki na kamara tet ingala ka tamni wallahi rabbi rahmatan wa go ya abu umra de amma yo umra go na memang kalau ini doanya kan. Aku umrah lah siapa kira kau umrah Usmi. Wajib kan, wallahi umrah. Ya? Umrah itu singgol sih. Apa? Kapan kisti? Wala karante. Oke, iya. Ada.